Nageenyi badhaadha bakka jirtanitti nageenyi waaqaa isiniif haa baay'atu. Adda seenaa garaa nama nyaatu tokko qabadhee gara keessan biq jedhee jira. Seenaan kunis waa'ee maaliitti yoo jettan akkuma guyyaa duraa isiniif ibsuuf yaalitti addas waa'ee haadhaati. Haati siif maali? Haati siif maali? Arra deddeebisi gaafadha. Deebiin kun simaaf haa ta'u. Marree akkas jedhee eegala. Intala ilmaantu abbaa manaa isii erge. Dhaqiitii haadha tantee gorra'ii ittiin jette. Ishii jedhee hin imale. Yeroo biraan ga'utti haati garaa nyaattee bira ga'ee biraa deebi'e. Haati manaa ammas gorraatee ittiin jettee gaafatte. Yeroo isin gaafattutti eeyyuu jedheen. Amanuu hin dandeenye. Ammas gorraatee jettee gaafatte. Eeyyuu jedheen. Yeroo inni akkas jedhuunitti isin an si amanaa hin jiru. Dhaqiitii gorra'iitii madhumaan isii qabadhuutii koottooniiti na agarsiisii ittiin jette. Yeroo kanatti ishii jedhee naqe. Inni kana kan godhaa jiruu fi haadha manaatiin guutumaan guututti kan bitameeru jechuudha. Yeroo achi dhaqutti dhaqee lammaffaa gorra'ee akkuma isiin jette madhumaan isii madaabbaraa yookiin ammoo qalqala isa jedhamutti buusee baatee deema. Osoo deemuu shiftaa yookiin hattoota karatti qabame. Yeroo karatti qabamuu maal baattee deemaatta ittiin jedhani. Haadha koo gorra'ee madhumaan isii qabadhee deemaraan jedheen. Madhumaan haadhaa kun yeroo inni akkasitti baatee deemu akka lubbuun jiruutti shalfaa asiif achi duddasaa irratti socho'a. Marri ati qaraa baddeetta. Namni bade kun lammata nu balleessa jedhanii gadhiisan. Marree haadha jirtuu mitiyyuu madhumaan haadhan jirreetu shifxaa yookiin ammoo leebaa jalaa nama galcha. Ati yoo maal taatu haadha tantee irratti waan akkana yaadda? Waan akkana kanas goota? Dargaggeessi adhaa kunniin warroonni shamara fuutanii of jalaa qabdanii adha maal irra jirtan? Nama haadha keessan kabajjaattan moo ajaja haadha manaa keessanii dhageettanii haadha keessaniin lolaattan, haadha keessan arrabsaattan, haadha keessan ceela'aa jirtan? Kan waliin argaa jirru hundi keessanuu galatooma. Mana keessan maaltu jira? Mana keessan keessa haadha keessan warra kabajjaarutu jira moo warra arrabsaarutu jira?